Hello, sirra jirtu hordoftoonni Kokeeftuu akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi keenya isin akka qabu jecha har'a project management boqonnaa sadaffaa project identification kan jedhu kan itti fufnu ta'a. Ammaan dura boqonnaa tokkoffaaf lammaffaa wal faana hojjenneerra introduction to project management chapter lammaffaarratti immoo project life cycle kan jedhu seeraan laallee turre. Project life cycle keessaa step inni jalqabaa project identification jedhamee fi chapterii sadaffaarratti project identification kan jedhu har'a kan ilaallu ta'a. Gabaabsinee bareechinee deeply core concept isaa kan ilaallu ta'a. Isinis qeeqa qabaattan comment section jalatti naa kaa'aa video keenya yoo jaalattan like akkasumas share gochuu channel keenya subscribe osoo godhin eegaluun gonkumaa hin danda'amu jechuudha. Maaliif viidiyoon asirratti gadhiifnu viidiyoo barattoota fayyadu waan ta'eef channel kana subscribe gochuun immoo akka jajjabeessitan gammannaan kabajaan isin affeera jechuudha. So project identification gaafa jennu maal jechuudha? Wantoonni as jalatti hammatamuu qaban eenyu faadha kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. So project identification is simply a selection of projects which are acceptable for financing. Amma project idea hedduun jiraachuu danda'a. Projektoota hedduun dhufuu danda'u. Sana keessa garuu projektiin nuti select goonu kan immoo the most feasible for financial. Maaliif projektiin kamiyyuu finaansii barbaada. Finaansiin immoo hin argamu yeroo baay'ee silatee fi projektiin nuti filannu acceptable for finance ta'uu qaba jechuudha. Therefore, is a selection of the project which are acceptable for financing is known as project selection. So every project starts with an idea which is provoked by the need or a problem that has been insufficiently solved or not solved at all. Amma yeroo baay'ee projektiin tokko kan jiraatu yeroo problemiin jiraatedha qofa. Problemiin nuti solve goonu yoo jiraate yookaan immoo problemiin asiin dura solve godhamee garuu solutioniin isaa gahaa hin taane yoo jiraate project idea achirra imaanetta. Project idea tokko jiraate jechuun immoo project identification itti deemna. Projectiin nuti identify goonu kan problemii sana solve gochuu danda'u ta'uu qaba. So in the begin with the conceiving ideas. This idea are transformed into project. Idea yoo jiraate idea kanatu gara project itti geeddarama jechuudha. So most project idea will be abandoned at very early stage jedha. Yeroo baay'ee project idea gabaabumatti sababa costiitiin ta'uu danda'a, sababa feasibility isaatiin ta'uu danda'a. Kufuu danda'a jechuudha osoo gara projektiitti hin ceene jechuudha. So project idea conceived by individuals. Amma project idea kana eessa argachuu dandeenya yookaan eenyurraa project idea tokko dhufuu danda'a gaafa jennu as individual level project idea dhufuu danda'a. As a group of individual or community project idea dhufuu danda'a. Local leaders, NGO, policy makers, planners, government organization da international development agency. Sannan kunniin source of project idea ta'uu danda'u jechuudha. Kanaaf project idea karaalee kanneeniitiin gara keenyatti dhufuu danda'a. Gara keenyatti dhufuu danda'a. Sana booda project idea kana filter goone visibility isaa steady erga goone booda gara projectiitti geeddaruu dandeenya yookaan immoo achumatti dhiisuu dandeenya jechuudha. So it is important to have a great idea first jedha. Amma source of project idea gaafa jennu idea hedduu qabaachuu qabna jalqaba jechuudha. Idea hedduu generate gochuu qabna from different source. From different source we can generate an idea. So organization should try to enhance people's creativity, scan the entire business environment and appraise the company's strengths and weaknesses to generate a large number of ideas. Egaa dhaabbata tokko sirnaan ilaaluudhaan dadhabbii isaa irra ta'uu danda'a, cimina isaa irratti ta'uu danda'a, environmentii inni keessa jiraatu keessa ta'uu danda'a. Project idea hedduu generate gochuu ni danda'ama jechuudha. Project idea kana erga generate goone booda idea screen goone gara projectiitti geeddarra yookaan jijjiirra jechuudha. So in order to discuss the source of the project idea, it is important to know industry in which the project is taking place. Egaa project idea tokko yookaan source of project idea beekuudhaaf dura industry kam keessatti hirmaachaa jirra kan jedhu beekuun baay'ee gaariidha. Projektiin sun industry kamiif barbaachisa kan jedhu beekuun baay'ee murteessaadha. Maaliif industry to industry garaagarummaan jira waan ta'eef. For example, source of project idea in school could come from the student and or teachers. So keenyaaf waa'ee barnoota yoo ta'e projektiin keenya information gahaa kan nu kennuu danda'u akkuma beektan barattootaa fi barsiisota jechuudha. So in the workplace, project idea could come from managers, team leaders, other employees, and other sources come from yourself. So an individual reading interest in the topic or problem, the taking with other problem. Especially dhaabbata tokko keessatti project idea yeroo baay'ee karaa manajeriitiin gaafa dhufu argina. Team leaderiidhaan dhufuu danda'a. Akkasumas other employeedhaanis dhufuu danda'a yookaan immoo as individual level project idea dubbisuu irra ta'uu danda'a. Interest of topic or problem irraa qabaachuutiin ta'uu danda'a. Yookaan immoo namoota biraa wajjin gaafa haasofnu project idea
argamuu ni danda'a jechuudha. So organization should also analyze the business environment that consists of the economic sector, the government sector, the technological sector, the socio-demographic sector, and the competition sector, and the supplier sector. Karaalee kanneeniitiin analyze kan goonu jechuudha. Sektarii garaagaraatiin business idea yookaan project idea garaagaraa jiraachuu danda'a jechuudha. Egaa project idea kana identify goonee gara projectii geeddaruu keenyaan dura karaa adda addaatiin immoo analyze gochuu qabna jechuudha. Analyze gochuu qabna jechuudha. So the source of project idea in general, development plan made by the government, mootummaan yeroo adda addaatiin pilaanii adda addaa baasaa. Pilaanii sana keessaa project idea jiraachuu danda'a jechuudha. Sectoral strategy in the programming garaagaraa, sektoroonni garaagaraa strategiin isaan baasan project idea source ta'uu danda'a. Survey conducted by local government and regional organization, survey garaagaraa naannoleen hojjetan kan mootummaan hojjetu akka project ideaatti source of project ideaatti ilaaluu dandeenya. Review past projects, projectii asiin dura hojjetame sirnaan ilaaluudhaan projectiin sun probleemiin inni itti accomplishing goone yoo jiraate deebinee hojjechuu ni dandeenya. Private sector plan, research in the development department, most of the time project idea karaa karaan dhufa research in the development department kanaani. Multilateral or bilateral development agency, usually events such as droughts, food, earthquakes, hostility, workshop, isaan kunneen madda project idea ta'uu danda'u. Gogiinsi biyya tokko keessatti yoo uumame lolaan earthquakein garaagaraa kan jiraatu yoo ta'e projectii problemii kana solve itti goonu waan barbaadnuuf source of project idea ta'uu ni danda'u jechuudha. University garaagaraa source of project ta'uu danda'a. Development experience of other country, yes, biyyoonni guddatan experience isaanii maybe project idea source ta'uu danda'a. The desire to local community to enhance their economic status and the environment, their welfare, unsatisfied demand or need, yes, demanding hin guutamne hin deebine yookaan needing solve in ta'an hawaasa keessatti gaafa dhufu ammas kunis project ideaadhaaf source ta'uu danda'a. The instance of unused and the underutilized resource and the advertising can also be the source of projects idea ta'uu danda'a jechuudha. So resourcing garaagaraa underutilized yoo ta'e yookaan ittiin fayyadamne ta'ee taanaan karaa adda addaatiin beekumsa dhabaa ta'uu danda'a, economical constraint ta'uu danda'a, wal dhabbiitiin ta'uu danda'a. Isa sanas gara project ideaatti geeddaruu akka jijjiirru beekuun barbaachisaadha jechuudha. Isaan kun source of project idea. In addition, individual aspiration, inspiration, yes, kaka'umsi namni tokko qabu source of project ta'uu danda'a. Employees, hojjettoonni, customeronni keenya, kompiitaataronni, dargaggoonni keenya baay'isan project ideaadhaaf source ta'uu danda'u. Distributors, suppliers, major, some interesting project idea. Kanaaf project idea karaalee kanaa fi kanneen fakkaataniin argamu yookaan immoo dhufuu danda'a jechuudha. Egaa amma project idea karaa adda addaatiin project idea 2 fi 3 yookaan sana ol argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf project idea sana maal goona keessaa screen goona calalla jechuudha. Screening project idea. So once the list of the project idea has been generated or put forward, they should be carefully screened. Amma jalqaba irratti project idea hedduu barreessinee qabaachuu dandeenya. Sana keessa garuu calallee projectii tokko yookaan lama yeroodhaaf gara hojiitti galchuu ni dandeenya jechuudha. Adeemsa kanaan maal jennaan screening project idea. So select one or more potentially promising project idea. This calls for strict preliminary screening by experienced professional who could also modify some of the proposal. Namoonni experience gahaa qaban, namoonni beekumsa gahaa qaban naannoo projectii sana, area projectii sana irratti quickly scan godhuu danda'u jechuudha. Keessaa projectiin baasuu danda'u cost benefit analysis isaa hojjetanii yookaan return on investment isaa seeraan erga baasan booda nu fidachuu danda'u jechuudha. Kanaaf screen gochuu keessatti experience baay'ee murteessaa akka ta'e gamanumaan beekuu qabdu jechuudha. So during the screening to eliminate idea which are not promising, it is required to look into the following aspect. Amma califneeti miti. Kan project idea tokko eliminate goonu jechuudha. Kanaaf during screening eliminate gochuudhaaf idea tokko eliminate gochuudhaaf wantoota garaagaraa xiyyeeffannaa keessa galchinee ilaaluu qabna. Tokkoffaa accordance with strategic priority of the implementing agency and the donors. Amma keenyaaf project tokko gaafa gara hojiitti galchuu barbaanne maallaqni nu barbaachisa. Maallaqa san immoo karaa adda addaatiin argachuu dandeenya. Fakkeenyaaf financial sector garaagaraa irraa maallaqa kana kan argannu yoo ta'e maal barbaada? Strategy priority financial donoriin sun kennu maa inni? Implementation agency garaagaraa
strategic priority isaan kennan kamiiti kan jedhu prioritize gochuu qabna jechuudha. Prioritize gochuu qabna. Kanaaf coherence with prioritization ilaalamuu qaba jechuudha. Ejensiyoota implement godhan akkasumas maallaqa donate nu gochuu danda'u wajjin wal simachuu qaba. Inni biraa consistency with government priority. Akkasumas mootummaan xiyyeeffannoon inni kennee hojjechaa jiru maa inni kan jedhamu. Fakkeenyaaf yeroo kana mootummaan qulqullina naannoo irratti akkasumas green legacy irratti xiyyeeffannaa kenneeti kan hojjechaa jiru. Kanaaf misooma koriidar irratti xiyyeeffannaa kenneeti kan hojjechaa jiru. Kanaaf piroojeektiin ati yeroo ammaa laawunchi gochuu dandeessu wanta hojii mootummaan hojjechaa jiru kana wajjin prioritize kan ta'e yoo ta'e garmalee fudhatama argata jechuudha. Fakkeenyaaf mootummaan Itoophiyaan nyaata nuuf danda'u jedhee qonna baadiyyaa qonna magaalaa jedhee hojiirratti xiyyeeffatee hojjechaa jira. Yeroo kana agriculture area irratti piroojeektiin ati baastu maybe fudhatama argachuu danda'a jechuudha. Kanaaf isaanan akkasii priority of the government beekuun baay'ee murteessaadha. Inni biraa inputs availability raw material qabna fakkeenyaaf piroojeektii tokko gaafa kaanu meeshaan dheedhii nu barbaachisa. Meeshaa dheedhii sana qabnu moo hin qabnu kan jedhu priority keessa galchuu danda'u qabda jechuudha. Akkasumas wanti nuti oomishnu gara magaalaatti gaafa bahu adequacy of marketii qabaaraata. Akkasuma miti kan oomishnu diimandii tokko solve akka godhuuf jennee irra waan ta'eef adequacy of the marketing maal fakkaata kan jedhu market screening hojjechuu qabna jechuudha. Inni biraa reasonableness of cost jedha. Cost benefit analysis irratti hojjetamuu qaba. Wanti nuti piroojeektiin keenya payback period isaa gabaabaa ta'uu qaba. Yes, yoom nu kaffala piroojeektii kana yoo laawunchi goone bu'aa kan nu kennuu danda'u waggoota meeqa keessatti kan jedhu beekuu qabna. Waggaa gabaabaa keessatti piroofitii nu kennuu qaba. Tokko sana lammaffaa immoo piroofitii nuti argannu suni koostii nuti har'a baafnu kana ol ta'uu qaba. So return on investment isaa asirratti beekamuu qaba. Inni biraa acceptability of the risk level. Riskii fudhachuu qabna. Biizinasii tokko gaafa hojjennu yookaan piroojeektii tokko gaafa hojjennu riskii qaba. Riskii sana immoo accept gochuu qabna. Garuu akkasumaan miti ol kaanee riskii hundaa accepting goon levelii qaba jechuudha. So to what level the risk can be accepted kan jedhu sirriitti beeknee itti seenuu qabna jechuudha. Erga seennee booda riskiin jira. Riskii sana immoo fudhachuu hin dandeenyu taananii rakkoo keessa galla jechuudha. Ammas riskiin taane immoo gaafa fudhanne ammas dhaabbata sana yookaan piroojeektii sana yeroo malee ajjeesuu dandeenya. Kanaaf calculated risk fudhachuu danda'uu fi kan dandeessisu ta'uu isaa mirkaneeffachuu qabna jechuudha. So during selection the analyst should eliminate project idea that are risky. Fakkeenyaaf amma analysisidha piroojeektii idea select goonee keessaa tokko fudhachuudhaaf maal gochuu qabna? Analysis hojjenna jenneerra. Analysis sirnaan gaafa hojjennu project idea nuti gonkumaan fudhannee jira jechuudha. Fakkeenyaaf project idea sun riskiin isaa guddaa yoo ta'e yookaan immoo too riskii yoo ta'e project kana fudhachuu hin qabdu jechuudha. Kanaaf the project must be what with less risky ta'uu qaba. If it is high risky project you can omit. Asumatti kuffistee deemuu qabda. Eliminate gootee deemuu qabda malee riskii piroojeektii fudhachuu hin qabdu jechuudha. Inni lammaffaa no market for the output. Yes, piroojeektii tokko erga xumurree booda output yoo qabna. Input process finally output qabna. Output kana egaa magaalatti dhiyeessuudhaaf market sharein isaa maal fakkaata? Market coverage isaa maal fakkaata kan jedhu beekuu qabna. No market haa ta'u ta'e taanaanii output kan kee eessatti maal goota? Kanaaf diimandiin hin jiru kan ta'e yookaan immoo probleemni already solved ta'e taananii akkasumas unique hin ta'u ta'e taananii piroojeektii sana keessa hirmaachuu hin qabdu jechuudha. Inni biraa have adequate supply of inputs. Yes, piroojeektii tokko gaafa eegaltu inputii qabamuu hin qabu kan jedhu beekuu qabda. Supplieriin gahaan jiramoo hin jiru kan jedhu beekuu qabda. Supplierii gahaa hin qabdu taananii lack of resources hin jira taananii piroojeektiin sun galma gahinsiisaa shakkisiisaadha sila ta'ee fi piroojeektiin sun karuma irratti kufa jechuudha. Kanaaf piroojeektiin tokko galma gahinsiisaa kan madaalamu the existence of raw material including the finance waan ta'eef adequate supply qabaachuu fi qabaachuu dhabu kan ga'e mirkaneeffachuu qabda jechuudha. Inni biraa are very costly in relation to the benefit. Fakkeenyaaf costiin isaa guddaa ta'e benefitiin nuti argannu xiqqaa ta'e taanaan kana immediately omit gootee bira darbuu qabda jechuudha. Kanaaf for a single project having a large cost which is less than the greater than the benefit we reap from the project, you have to omit or can eliminate gochuu danda'u qabda jechuudha.
Inni biraa assume over ambitious sales and profitability. Over ambitious sales. Akkasumaan ambitionii guddaa sales gahaa qaban. Gurgurtaas gahaa argan. Profitability isaa garmalee guddaadha jennee ambitiousdhaan ammas projektii fudhachuu hin qabnu jechuudha. So over ambitious sales and profitability qaba taanaan assumption akkasii qaba taanaan projektii sana isaa completely eliminate gochuu danda'u qabda jechuudha. Kanaafi during project selection the analyst should take care of risky projects, no market for the outputs, inadequate supply, very costly project, over ambitious sales and profitability can be eliminated or can be rejected ta'uu danda'u qaba jechuudha. Maarree projektii tokko akkamitti identify goona? What is the method for identifying new project idea? So projects or new project idea tokko identify gochuudha methodology nuti fayyadamnu jira jechuudha. Tokkoffaan akkuma beekamu interviewdha jechuudha. Interview. So interview is a fixed set of open question. So open question kan ta'edhaan customer wajjin ta'uu danda'a, local stakeholder'idhaan ta'uu danda'a. Interview taasifna jechuudha. Interview sanarraa project idea argachuu dandeenya, new project idea jechuudha. Inni lammaffaa focus group discussionidha. Interview can also be conducted with a group. Kanaaf interview kana groupidhaan goota jechuudha. Argument expressed in the group offer valuable insight and allow the great deal of information to be collected in short time. Namoota hedduu bakka tokkotti erga qabdee booda interview taasifta jechuudha. Argument isaanii ilaalta jechuudha. So argumentiin sun valuable ta'e taananii information achirraa argattu irraa kaatee projektii tokko project idea tokko argachuu dandeessa yeroo gabaabaa keessatti jechuudha. So it is time saveridha focus group discussion jechuudha. Focus group discussion. Inni biraa workshop brainstorming and SWOT analysis are the two techniques widely used in workshop era. SWOT analysis akkuma beektan strengths, weakness, opportunity and threat kan jennuun kana jechuudha. Two are internal, the other one is external. So dhaabbanni tokko strengths isaa yookaan ciminni isaa maa inni? Cimina kana fayyadamee maal gochuu danda'a? Projektii akkamii laawunchii gochuu danda'a? Dadhabbinna isaa weakness isaa ilaallee immoo weakness kana solve gochuudhaaf akka opportunitytti ilaallee wanti nuti projektii nuti haaroo kalaquu dandeenyu maa inni kan jedhu ilaaluun baay'ee gaariidha. Inni biraa opportunity jechuun hawaasa keessatti probleemiin unsolved ta'ee maaltu jira? Probleemii kana immoo nuti akkamitti solve gochuu dandeenya kan jedhu opportunity jiru sana sirriitti ilaaluu qabna. Akkasumas kompiitaatoroota keenya sirriitti ilaaluudhaan weakness isaanii ilaallee weakness sana akka opportunity itti fayyadamnee ammas projektii biraa kalaquu ni dandeenya. Inni biraa threatidha. Threatiin jiru maa inni? Maybe governmental karaa mootummaatiin threatiin jiraachuu danda'a. Karaa kompiitaatoroota keenyaatiin threatiin garaagaraa jiraachuu danda'a. By nature, yes, natural disastering garaagaraa threatiin jiraachuu danda'a. Kanaaf isaan sunniinis source of project idea ta'uu danda'u jechuudha. So brainstorming is a creativity tool which was developed to elicit new, fresh idea and as such it is very suitable for looking for the opportunity and the solution to problem. Brainstorming gaafa jennu kuni creativityidha baay'ee. Sammuu keenya fayyadamnee waan haaraa waa wayii create goona jechuudha. New idea, fresh idea. Yes, a very suitable opportunity. Yes, opportunity jiru laalla. Problemii jiru laalla. Problemii sanaaf immoo solution jiru maa inni jennee barbaanna jechuudha. Sammuu keenya fayyadamna jechuudha. So sammuu keenya hojjechiisuudhaan yeroo baay'ee project idea babbareedaa argachuu ni danda'ama jechuudha. So it works best in the medium-sized group of 8 to 20 people that are familiar with the situation and have genuine interest. Yes, dhimma yookaan probleemii sana namoota sirriitti beekan yoo ta'e namoota 8 haga 20 walitti qabne brainstorm gochuu dandeenya. Probleemiin uumame maa inni? Probleemii kana immoo akkamitti nuti solve gochuu dandeenya? Kan jedhu irratti mari'achuudhaan maal gochuu dandeenya? Project idea generate gochuu dandeenya jechuudha. Yeroo sana garuu genuine interest qabaachuu yookaan interest gahaa qabaachuun gaafii hin qabu jechuudha. Maaliif without interest nothing can be performed. Interestiin hin jiru taananii projektii miti wanti salphaa jennuun achieve gochuu hin dandeenyu. Kanaaf wanta projektii tokko achieve gochuudhaaf interest gahaa warroonni qaban gaafa create godhan yaada bareedaa problem tokko develop solve gochuudhaaf nu fayyada jechuudha. Kanaaf boqonnaan sadaffaan kana fakkaata. Boqonnaan afuraffaan project preparation almost amma egaa identify goone booda amma idea identification of project idea erga ta'e booda
kallattimaan project preparation dha waan ta'eef kana yeroo biraa qabannee kan dhufnu ta'a. Boqonnaan sadaffaan akkuma argitanii baay'ee xiqqoodha, garuu achi keessatti konseptiin nuti ilaallu wanti ilaalamuu qabu waan hafee natti hin fakkaatu. Isin immoo bal'isaa dubbisuu ni dandeessu, garuu barattoota business management akkasumas business administrationidhaaf PowerPoint kun gahaadha natti fakkaata. So konseptiin isaa asirratti ibsamee jira waan ta'eef sirriitti isinis dubbisaa. Gaaffii yoo qabaattan, komentii yoo qabaattan comment section jalatti naa kaa'aa. Viidiyoo chaaptarii afuraffaatiin qabannee aga wal arginutti nagaatti.